qeensa kana qeensa isaanii jechuudha qeensa isaanii agartanii jinni isaan godhan kana keessaa baasuun qaba qeensa kana garafee akkanatti warri yuutuubaroonni Yemen hangi tokko itti mareetanii summiidhaa fi siiriin gartee kana jala deeman jechuudha. Kuni balaa guddaadha yoo jabaatte jechuudha. Anillee gartee Yemen deemuun kiyya kan qabu jechuudha. Maaliif gurbaan kun gartee yoo gartee biyya sanitti gartee waa ta'e yoo gartee summii obaasanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordu siyaasa biraa hundi keessan bakkum jirtanitti nageenya rabbi isin bira gartuu arraan tana waa'ee suma jaatii fi ayyuutti wal qabatee waan jiru takka takka isin qabateen jira hanga dhumatti nageenya tura viidiyoo laashar godhaa namoonni gartee yaasuu bira subscribe godhaatii maatii guys. Akkuma beekamu torbe dabre Sa'idoon karaa Yemen deemee ture jechuudha. Akkuma garteen Yemen irraa gartee karaa biyya galeen Sumayyaaleen gartee Yemen jiraate isin viidiyoo gadhiisnan innillee gartee akkuma dhufeen akkuma Yemen irraa dhufeen viidiyoo gartee isin gadhiifna jirra. Osoo gartee hafuurallee hin baafatin karaa biyyaa akkuma deebi'ee akkuma galeen karaa Yemen ifduuba deebi'ee ture jechuudha. Yeroo gartee Sumayyaan viidiyoo achirraa gadhiistu innillee gartee nin deebi'aa jee osoo gartee guyyuma lamallee osoo hin bulin nin deebi'aa jee murteessee Adaamarraa ayyuunillee gartee wal lolanii turanii lola isaanii wajjin akkasumatti gartee isillee dhiisee jechuudha fiigaa dhufe jechuudha. Maaloo nin deeman jee dheessa Yemen nin deeman aboo kaleen dhufne namicha nama taate kalee yoo gartee dhuftee osoo natti hin gorin daarektii karaa Adaamaa kuttee wannummaan gartee ammas hanganatti osoo gartee guyyuma lamallee hin bulin wannummaan gartee karaa Yemen gartee fidibus deebisu maaliin jeen kalaas nun gartuu nan Sumayyaan viidiyoo godhiste obboleessa Sumayyaan gartee viidiyoo amma gadhiste kana yoo ta'ellee gartee guyyaa lama sadii afur torbe tokko dura fa'aa waraabuu dandeessi yoo fiidee dheexxillee hin gartuu obboleessa laffeen itti tasgabbaa gataa mee ayyuudhaan illee gartee wal loltee jirta intalon tun gartee haqa sirraa qabdi sababa keetii gartee illee gartee kunoo isii ijoollee خلاص ጭራሽ gartee dhufin jeefirraa muree ni sisteemen jira hundaa'ii tasgabbaayiti mee hafuurallee baafadhuutii intalo tana ayyuu tana gartee araarsi jaartii gartee haqa sirraa qabdi dhiiftee biraan deemini wal lollattee dhiiftee biraan deeminiti taayin jeen aboo ammaan tana sammuun na dhukkubaati waan hin taa'e natti naasawiniti dubbii dilanatti naasawiniti narraa dhaabbadhu an jee obboleessoo eessiraan dhaabbadha ayyuun tuni haqa sirraa qabdi mee isin gartee sikkaatee gartee manaasii ariitus yookaan immoo gartee si wajjin gartee gatteessee haasoo hojjetus haqa sirraa qabdi waanuma jiruu jiraati mee intalo tana gartee walitti sirraarsitin san booda Sumayyaan gartee viidiyoo kana gadhiistee jirti viidiyoo isin kana booda gadhiistullee bakka isin gartee irraa hin gadhiisettullee laallee dhageeffannee hubannee san booda deemtaadha. Sumayyaan tana dura maali jettee Jarmaniin deemu deema maaloo waa dhibbaasu jechuudha. Jarman deemuun hin dandamu. Osoo namni gartee Jarmaniin jira Jarman jirti jee namni isii eegu isin ammoo kunoo Yemen jiraattee viidiyoo gadhiiste jechuudha. Sumayyaan shaaxiraa ammallee gartee khasaaraa maallaqa jila kana baastee ammas if duba hin deebiniiti mee if dhagaye namichana obboleessoo mee nullee maraachini ifillee maraachini hizbillee maraachini mee ammaan tana ayyuu tana hojii mee gattaa hin jeen hanganatti na dhiisee khalas ani gartee wareedhaaf si bira dhufnati jenna biraa ka'ee utaalee jechuudha. Nin qabee khalas waa'ee kanaatti haasootti nin dhiisee ishee ammaan tana fedhiin kee maal hin jeen Yemen deemaa jee khalas murteessitee khalas murteessan jiran jee ani ilmaan kee jedhiisee akkamittiin ta'anan jee xayyib ilmaan kun haadha isaanii bira jiran obboleessoo abbaa caalaa haadhaatu gartee ilmaanitti aanaati mee ati if dhagayitii mee xiqqishumee if ragattaa hin jee namichana mee wanni kun akkana fiiguun kun gaarii miti maallaqa dila kana baasaa jirta isii maallaqa baasaa jirti ilmaan ammoo gartee yoo guddatan booda ififu gartee baabaa janii gartee barbaadanis dhufaniiti ammaan tana bilaash nullee maraachini tasgabbaa jeeni hanga tokko nin gorsee inni gartee didee murteessuu saagarraan khalas tiketa mureef jechuudha. Tiketa egaa mureefillee mee gartee yoo gartee hayyaada jiru faa jeetiin Sa'idoon jeen mee torbee lama tiketa na gartee dheereessinee tiketa khasilaafu murra jirra if duuba gartee dheereessinee Sumayyaa bakka isin gartee mas nin jirattu bakka isin gartee waan isin jettu haadha geenyuun jeemme abadan naan jee deemuun qaba jee khalas hayyeega khalas viidiyoo yoo deemtellee hanga gartee Sumayyaa dheeyxee qadam gootee Sumayyaa qabdu viidiyoo waraabdee asiin jiraattee gad hin dhiisiniin jeen Yemen deemee yeroo inni gartee Yemen seenu Sumayyaan kun asiin jiraattee viidiyoo gadhiiste jechuudha. Inni Yemen dhaqeeti khalas yoo gartee jireenyi gartee Sumayyaadhaatti gartee ulfaatee ilmaan wajjin gartee jiraachuu dadhabdee haalli tokko gartee hatti ulfaatee khalas
biyyi magartee yamantana wajjin jiraannaa jee mana hundi kareessee farshaa farrashee kunoo naan jee liiviin dawwalee kunoo yaa sulaam mana kanan qabeeti sumayyaa ishaallee harkuun kiyya gartee afan qabu jena dawwale obboleessoo maaliif wacii tana akka baastan jenan sumayyaan arkamuu siidhatu hin barree wannummaan gartee maallaqa baastee ammas mana kana kareessuuf maaliif hin jenna akka nama gartee irraa abdii qabutti natti haasaa ture jechuudha. Sun hundi gartee bilaash ta'e sumayyaan kun guyyaa kan dhuftee Itoophiyaadhaan jiraattee kunoo viidiyoo waraabdee gadhiiste jechuudha waa'ee mana tol qabatee. Ani kana dura waan baay'eedhaan jechuudha waa'ee gartee namni fayyaa qabu bultii fi dhiisee kanatti hin fiigu takka. Sumayyaa akka gartee sumayyaadhaa fi seedoon gartee addaan bahanii warri Yaman yuutuubaroonni gartee Yaman hangi tokko waan baay'eedha gartee shira baay'ee xaxaa jiraachuu namni bultii nama balleessuudhaaf halkanii guyyaa gartee rafan jiran kana gartee dirree banii kan difratiidhaan viidiyoo waraabanii gadhiisan jechuudha maali uummanni kana garuu nama ajaa'ibee kam sumayyaa fi seedoo gartee akka isaan wajjin hin jiraanne anaatu sirriitti godhe anaa maalotti godhe jedhanii kun kan taasisan dirree banii uummanni kana cakkanyi maali hangaan mata kallee yoo gartee namallee sodaachuu baatan rabbillee sodaan qaban jechuudha jarri ayyuullee kunoo amma kunoo ayyuunis khalas saydoo harkaan feetu intaloon duraan gartee saydoo niin du'aaf jettu niin gaggabaaf jettu amma saydoo harkaan feetu saydoon gartee funyaan naaba'u funyaaniin maaluma si godhe khalas quufeeti obboleetii maali kana hundi dubbamaatu jira wayi jiraachuu waan hama shira hama xaxamee deemu jiraachuu malee namni fayyaa qabu namni gartee dhugumaan gartee yaadu bultii ifii jechuudha akkanatti dirree dhiisee hin fiigu maallaqa qaban gartee qabeenya isaanii gartee kanatti deddeemisarratti hin fixan jechuudha. Kana hunduu wayii jiraachuu amma seedoon gaayaman jira ani ammaan tana maaliin shakkee seeduma kanattuu gartee jarra kun gartee waa godhee yookaan immoo namicha kana gartee chumatti lib godhanii silaafuu ajjeesanii akkuma gartee inni isaan malee waa'ee ni jiraa mitire yookaan ammoo summii nyaachisanii balaa biraa kana caala gartee waan hamtuu keessa gartee kan buusne baay'eedhaan shakkaaf ture jechuudha. Ammallee dawwalee fi obboleessoo mana namaa dheexxeellee waa nyaatin jiraallee deemtee bira hin salaamin ishee gadhu jee bilbilee fi itti himan jira rabbiin gartee isaa tiisu garuu yoo jabaatte ani Yaman deemuun kiyya gartee fan qabachuu maaliif dirqama warruma gartee akkanatti achitti saydoo gartee akkanatti bultii isaa lallaaqu kana balleessu kana mee qaamaan dhaqeetiin anilleen yoo ta'e jechuudha yoo gartee jabaatte harka hudduubatti himee anillee Yaman deemuun kiyya fan qabachuu maaliif gurbaa kana gartee siiriitti godhanii kana caalaa yookaan ammoo summii biraa nyaachisanii yoo gartee balaa hamaa balaa biraa keessa buusan osoo nuti jirru jechuudha gaarii miti kanaaf kiyya Yaman deemeetuma warra gartee kanatti shirra xaxu kana yeroo warra gartee kanatti balaa buusu kana sheexana kana ibilisa kana warra gartee rabbisu danne kana bira deemneetuma bira dhaqeetuma harka hudduubatti hidhee jechuudha yookaan qeensa isaanii jechuudha qeensuma isaanii kana gartee jinni isaan godhan kana keessaa baasuun qaba qeensa kana garafee akkanatti mukaan akkanatti ilaala akkanatti qabeetiin akkanatti kanarra cafaqaa jechuudha. Sammuu keessaan dhiiga baasu ta'a. Akka isaan gartee waan godhan hunda gartee waan godhame hunda gartee akka isaan haasawwan hin godhu ta'a. Malee falli biraan jiru. Egaa sumayyaan ammoo viidiyoo gartee isin ammaan tana gartee karaa biyyaa deebi'an jiraattee gadhiiste kana ani ammallee shakkan jiraachuu. Sumayyaan shaaxira. Viidiyoo gartee amma manaa kana yookaan ammoo turtuudha waraabdee jirti ta'a. Almuhiim viidiyoon kun haamaati miti. Viidiyoon amma isii waraabdee kun haamaati miti. Shakkan jiraachuu. Dhibbaan dhibbatti ani shakkan jira. Warra gartee mana sana warra gartee reelisii sanillee bira deemee yeroo meeqan gartee sababa sumayyaadha gartee isaan ajju walala jechuudha. Saniifuu bira deemeellee waan hin gaafadhu qabu. Silaa deemee hin gaafadhaa jechuudha. Viidiyoon kun gartee yoom waraabamee jee ni hin gaafadhaa. Kana dura yeroo lama sadii isaan ajju walitti bu'ee hin jira jechuudha sababa gartee sumayyaadhaatii fi ayyuudha jechuudha. Kanaaf ani wannan shakka viidiyoon amma isin waraabdee gadhiiste kuni viidiyoo duraanii ta'a jechuudha. Parsantii dhibbarraa torbaatama gartee akka isin Yaman jirtuun shakkee jira jechuudha. Hundaafuu yoo kan mul'atu ta'e mul'ata jechuudha. Yoo hin mul'anne immoo sumayyaa rabbi qalbii isii irratti adeemsu. Seedoo immoo akka if eegu ani gartee waan hin danda'uun halkanii guyyaa gartee itti himan jira jechuudha. Viidiyoolee dawwalee fi aboomee eessa jirti. Bakka inni jiruu fi kana hordofan jira. Inshallah rabbiin gartee isaa eegu rabbi isaa teessu. Sumayyaan ammoo nu sobaa jirti.
Hundaafuu inshallah rabbi khairaa godhu warroonni gartee akka if eeggatu itti himi jettanii akka if eeggatu itti himan jiranis hundaafuu inshallah du'aa godhaadha rabbiin gartee nagaan karaa biyyaa isa deebisu sumayyaallee rabbiin haa mul'isu inshallah du'aa godha guys kan kanarraa fe waan jiru hordofee simraan hingaa dhugumatti ani waa'een sumayyaatii fi waa'een seediyoodha baay'ee gartee sammuu dhukkubsa jiraachuu baay'ee na rakkisa jechuudha kan dur caalaa gartee amman tana baay'ee na rakkisa jira dhugumatti amma abdii murachaatiin jiraachuu garuu yoon gartee abdiin muradha jelle maalin godha dirqama nama tokko gartee haa boolla fiigaa jiru haa gartee alajja fiigaa jiru teessee itti ilaaluun gartee ulfaataa jechuudha dirqama gartee miila qabdee harkisuudhaaf yaalta waan qabuu mijatu qabdee harkisuudhaaf yaalta jechuudha inshallah rabbi khairaa godhu waan jiru hordofee biraan gaa nagaan naaf tura video la share godha namoonni gartee yaasuu bira subscribe godhati maayitaa guys I love you waa'ee ayyuudha ammoo inshallah gartee ani dhiifama godhaa fi dhiifama godheef hin jira maaliif ayyuu ani gartee wanni gartee masmara qayyi masmaree wanni godheef maaliif akka isin if gartuuf malee gartee isidhatti gartee aaree yookaan immoo isi jibbee ifirraa fageessu qoyyaa miti maaliif yeroo hunda gartee obsee fi dhiifama godhee fi isin ammoo khalas dhiifamni kun hundinuu gartee itti mul'achuu didee jechuudha saniifin gartee ifirraa muree hambisee amma immoo gartee sedoonallee gartee waan waloolee jiran jecha waan kophaa jirtu jecha inshallah waan jiru hordofee simraan hingaa nagaan naaf tura السلام عليكم harkaa fudhatee na ari'u si'a yoo ilmaan na harkaa fudhatee na ari'e ani yoomiyyuu ilmaan tiyyaa waan argu jetteetiin sodaan akkasii akka keessatti hin dhagayamneef hin mul'anneef akkasitti akka hin sodaanneef akkas godhee itti mul'isuuf deema sila yaadni kiyya akkas godhee ilmaan fuudhee itti deebisee itti mul'isuuf deema fedhiin kiyya an akkas godhee itti mul'isuuf deema sila garuu isiin immoo yaada akkasiin qabdu ana san itti mul'isuu deema isin yaada san hin qabdu jechuudha. In sodaatti eega takka harka geettee asuun deebisutteetti amaariffaa isaanii adii galu. Akkasitti san sodaatti jechuudha isin ana silaa deebisee itti mul'isa akkasii wanti jettutti. Hawwaa yoo kana godhuu baatte amma booda itti aarayu jechuudha. Yoo waan kana naa goote hedduu galateeffadha. Yoo kana naa gochuu dadhabdee ka diddu taate hedduu itti aara. Maaliif amma sumayyaan assanaama keessa jirti. Haganatti hin baatu dhiyaadha. Maaliif eega takkaa dhufti isiin amma yookiin qaanfatte. Mana ganaa kireeffadhee meeshaa bitadhee maal jechuu ol baatee sodaachuufaa sodaatti himachuufaa sodaatti. Asitti deebi'ee galachuufaa sodaatti fa'a. Yoo kanas ka sodaatti taate miidiyaa irratti illee osoo hin baasiin an shuggaa mafruusha qabeef jira mana qabeef jira. Qaxeettee dhufteetumaan asii galtee jiraachuu hin dandeetti akkasiin kana hin qaanfanneef an amma qabdii kafalee jira jechuudha mana qabdii kafalee jira osoo sodaatiin mana isitti mana kanatti kafarrashan kanatti osoo galtee isillee bareedaadha jechuudha qaanyii takka malee asitti yoo galtee hedduu bareedaa hidhee yaada maaliif isiin san saalfatte fa'anii saalfatte meeshaa gurgurtee mana gadhiistee deemtee akkamitti amma mana kireeffattee galtee maqaa ofiitiif maannaan jedhan ka jedhu sodaatte silaa kana sodaachuu hin qabdu dhuftee itti galuu mirga isiitiin dandeetti. Ani nama waan akkasii qaanfattuu miti an abbaa ilmaan isiiti an jaarsa isiiti waan kana sodaattu hin qabdu jechuudha. Kanuma itti himaa jira jechuudha. Illee immoo namoota hedduu immoo yookaan immoo isilleen kuteen jettee himne yookaan dhiisiyyuu hin jenne yookaan dhiise illee na jala sin deebiin hin jenne bakka deemtu hundatti akkaan jala deemuuf naa himti. Hordoftoonni illee kun amma waggaaf deemaa nu jala cinqamaa jiranii yoo an cinqamee olii gad deemu naa wajjin yaadan kanaa wajjin deemu jira kanaa wajji yoo itti dhagayamu ka booyu jira hordoftoonni hedduu cinqamanii rakkatanii jiran jechuun hordoftoota illee kabajii jedhe itti himee waan barbaachisu ka taa'ee booyu jira ka waa meeqa jedhu jira jechuudha. Kanaaf rakkoo adda addaatti jira jechuudha. Kanaafuu silaa akkasitti qaanfatuufaa dhiistee shuggaa mafruusha kana qabdeefiti anillee Itoophiyaatti gadi hin deebi'u asuma Yaman kana keessa teenneetumaan manuma amma farrashamii kana keessa teennee haala saniin akka asitti teennee wajjin jiraannu yoo barbaadde ilmaan illee asuma barnootanidha. Itoophiyaa illee akka waan jibbitee akka waan itti hadhaa'een fakkaata akka fiigaa Yaman dhufteetti waan san qofa adda baafachuuf illee miti dhuftee kaatee namni qabeefaa itti no'amee achitti araaramnee waan akkasii yaadallee ni qabdi na fakkaate. Inshaallah namoota iddoo akka du'aa naa gootan ni beeka. Inshaallah mana amma qabee kana keessatti akkasuma iyyaallee dhuftee harka kennattee walii araaramnee ilmaan tiyyaa wajjin
keessa akka jiraannu abdii guddaa qaba. Wajjin akkas keessa jiraannu abdii guddaa qaba. Inni dhufteedha yaada. Abdii osoo hin kutin taa'ee ni eegaa jechuudha. Hanga isiin dhufteetiniin walii araaramnee mana kana keessa wajjin jiraannutti gammachuu nullee gammannee gammachuu kennallee isinillee ni argitan jedheetii yaada. Isinis tolchaatii du'aa nu godha. Inshaallah suma yallee ni dhufti. Wanti jetti jechuudha. Araaramtee mana kana keessa naa wajjin ni jiraatteedha yaada. Namoota hedduu immoo yeroo deemtu namoota hedduu yaada adda addaa naa kennitanii yaada keessan kana tuffadheetii jibbeetii miti yaada hedduu kanaa kennitan karaa keessatti illee koomantii jalatti illee tokko tokko eerpoortii keessatti himiitii akka isiin achi biyyaan baane akka gadi seenne goosii bakka tokko qabu yaalii jedhan. Tokko wanni akkasii kun yoo mana murtiitirraa waa miidhaan guddaa wayii uumamee kissii wayii jiraatee mana murtiitirraa dhufe malee immigireeshinii waan kana jala hin deddeemu jechuudha. Dhuunfaa jaarsaaf jaartii jidduu oma argetti hin seenu jechuudha. Akkas godhaa asiin dabarsin asiin qabaa akka jedhuun taate jechuudha. Nama keessa wallaaleetti miti namni beekuun jira. Garuu nama sii godhuufaa kanaan jedhu jira nama hedduu jechuudha. Achi keessaa nama hin beeknaa achiin nama sii goonafaa akka jedhu jira. Dubbiin sana osoo hin ta'in rakkoon isii maali? Jaarsaaf jaartii na jalaa dheessite maaltu na naqee jaarsaaf jaartii jidduu maaltu na naqee jechuun hin danda'ama. Seera keessa waan hin jirre jechuudha. Isiin na dhiistee ilmaan qabattee fiidee deemteef immigireeshinii waan ilaallatu hin qabu jechuudha. Kan biraa yoo isiin fakkeenyaaf Yaman deemu jira Yaman deeme jettee yookiin Itoophiyaa jira jettu viidiyoo waraabini jettan. Isiin viidiyoo tokko yoo amma fakkeenyaaf sanaa har'a ga'e jettee viidiyoo waraabdee gadhiiste siistamni isiin fayyadamtu gaafa bakka tana jira jettu guyyaa lama dura achi sochootee jirti. Guyyaa lama fa'aa achi sochootu malee viidiyoo san gadi hin dhiistu si.